Jireenya keenya keessatti namoonni gaggaarii ta'an hedduun nu qunnaman ta'a. Lubbuu namootaas yommuu baraaran ijaan agarree yookaan ammoo gurraan dhageenyee jirra ta'a. Haa ta'u malee haala hin yaadamneen bineensonni lubbuu namaa yommuu baraaran jedhamu xiqqoos ta'uu shakkuun keessan hin oolu. Qophii keenya har'aatiinis shakkii keessan kana gara amanuutti seenaa isin jijjiirsisuu danda'u qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Yaada malaashi jalqabdee mooshin lalaashi. Tokkoffaa Keesii. Bara 2019 umriin isaa 3 osoo ta'ee jiru osoo hin yaadamin manaa ni bada. Isa boodas poolisootaaf bilbilamuun barbaacha yeroo dheeraan booda bakka buuteen isaa dhabamee maatiin isaas abdii kutuu jalqabu. Barbaacha guyyaa 3 booda poolisoonni bosona tokko keessaa sagalee daa'imaa dhagahuun garasitti adeemu. Yommuu gahanis daa'imicha argatanii beelaa fi qorra guddaa keessa waan tureef gara hospitaalaatti isa fudhatu. Isa boodas daa'imni kun akkamitti guyyaa kana hunda osoo homaa hin ta'in hafte yommuu jedhaniin isa waliin bineensi paandaa yookaan ammoo biir jedhamu akka ture dubbateera. Mucaan kun dhugaa isaa ta'ee yaadawwan uume ta'uun isaa hin beekamu. Qorattoonni waa'ee kanaa qoratanis bineensi biir jedhamu kun sagalee boo'ichaa yoo dhagahe gargaarsaaf akka kaka'u dubbataniiru. Lammaffaa Bintii Ju'a. Maqaa goriillaa tokkoo yommuu ta'u waggaa 6 dura seenaa uumamedha. Mucaa waggaa 3 tokko paarkii leencotaa seenee goriillaa kana ilaaluuf jecha oddoo isaanii keessatti ni kufa. Kun hundi yommuu uumamu umriin ishee waggaa 8 fi ulfaatinni ishee paawundii 150 kan taate Binti Ju'aan mucaa kana fudhachuun gara namoonni baay'een jiranitti isa geessitee jirti. Isa boodas gara hospitaalaatti ni fudhatama. Harki isaa tokkos cabee waan tureef ni yaalama. Haala nama gammachiisuun mucaan sunii fi goriillaan Binti Ju'aan jedhamtu sun wayita ammaa kanas lubbuun kan jiranidha. Sadaffaa Sareen 2 daa'ima tokko bofarraa yommuu isa baraaran. Bara 2019 sareen 2 kun ilma namaaf hagam dhihoo akka ta'an mirkaneessaniiru. Biyya Filiippiinsi keessatti saroonni argaman kun maqaan isaanii Miilii fi Mooksee jedhamu. Viidiyoo kana irrattis bofa koobraa jedhamu yommuu ari'an ni mul'ata. Yeroo kanatti mucaa waggaa 1 ciisee ture. Maatiin isaa lamaan hojii waan deemaniif mana hin jiran ture. Hojjettoon isaaniis wanta kana alaalaa yommuu ilaaltu rifattee turte. Daqiiqaa boodas sareen 2 sun bofa sana mo'atanii ni ari'u. Haa ta'u malee sareen Miilii jedhamu hiddamtee waan turteef baay'uma osoo hin turin battalatti ni duuti. Mookseenis marziin bofaa ija ishee keessatti faca'ee waan tureef iji ishee ni jaama. Ta'us lubbuu daa'ima sanaa baraaraniiru. Afraffaa Adurree mucaa waggaa 4 du'aa baraarte. Maqaan adurree sanaa Teeraa jedhama. Bara 2014 mucaan Jeermii jedhamu karra duratti saayikilii oofaa taphachaa ture. Sareen ollaa tokkos itti dhufuun miila mucaa kanaa nyaachuu jalqaba. Yommuu kana adurreen isaanii fiigdee dhufuun saree sana irratti utaaltee mucaa sana du'aa ni baasti. Isa boodas gara mana yaalaa geeffamuun miila isaa bitaa irratti yaalii godhu. Miilli isaa iddoo 10 waan cicciniinnameef ni hodhama. Wantichi yommuu qoratamus adurreen Teeraa fi mucaan sun adda bahanii akka hin beekne maatiin ni dubbatu. Ollaan sunis saree isaanii mana yaalaa bineeldotaa geessuun ni wallaansisu. Isa boodas sareen sun fayyaa ta'uun isaa bira gahama. Ta'us maatiin saree sanaa achumatti dhiisanii manatti galaniiru. Shanaffaa Paaroot Wiiliyaam. Warri paarootii kanaa yommuu haasa'an baay'ee akka odeessuu ni dubbatu. Ta'us paarootiin kun daa'ima waggaa 2 Haannaa jedhamtu du'aarraa baraareera. Haannaan guyyaa tokko teen ishii jedha. Cimaa ta'uu isaarraan kan ka'e fuulli ishee cuquliisa ta'ee akka ture dubbataniiru. Yeroo sanatti hojjettuun isaanii shaaworii keessatti dhana dhiqachaa turte. Kana booda ture paarootii sun maami beebii jechaa iyyuu kan jalqabe.
Hojjettuun sunis yommuu kana shaaworiidhaa bahuun micootiin jedhe sana ni baraarti. Ja'affaa leenci 3 lubbuu micoo tokkoo yommuu baraaran. Seenaan kun biyyuma keenya Itoophiyaa naannoo kibbaatti bara 1997 kan uumamedha. Micoo waggaa 12 mana barumsaati yommuu galtu dargaggoonni 7 karaa irratti ishee butuun ni fudhatu. 7 lamaafis iddoo magaalaa irraa fagoo ta'e tokko ni teessisu. Yeroo kana yommuu boossu leenconni 3 ishee dhagahanii gara isaanitti dhufuun dargaggoota sana ari'anii micoo sana bilisa baasu. Isa boodas leenconni sun micoo sana osoo hin tuqin biraa deemaniiru. 7ffaa arbi lubbuu daa'ima tokkoo yommuu baraaru. Yeroo tokko arbi obomboleettii cimaa tokko osoo dheeffaa jiruu daa'imni waggaa 12s yommuu dheeffitu ni arga. Isa boodas daa'ima sana dugdatti baatee iddoo sana ishee baasa. Haadhi ishees yommuu dubbattu arbi sun osoo jiraachuu baatee daa'imni isaanii obomboleettii bishaanii ka'ee ture sanaan fudhatamtee akka duutu ibsitee jirti. Hin geessisiniitii isin hoo rakkina keessa buutanii bineensi kun osoo isin baasee baay'ee gammaddu jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.